Harai Sabatim. Godina Harargee lixaa aanaa mi'eessoo araddaa bareedaa iddoo jajjabaa jedhamuun beekamutti hidhattoonni Sumaalee daangaa tarkaanfachuun tikfattoota irratti dhukaasa banuun lubbuu namoota lamaa kan dabarte ta'uu jiraattonni garasi Oromiyaa miidiyaa neetwoorkitti himan. Dhukaasni kun roobii darbee waxabajjee 23 bara 2021 namoota loon tikfatan irratti hidhattoota Sumaaleetiin kan baname yoo ta'u abbootii warraa maqaan isaanii Ibrahim Abdallaa fi Usmaan Muhammad jedhaman battalumatti ajjeefamaniiti jiru. Awwaalchi isaanis guyyaa kaleessaa waaree booda raawwatamuun gabaafameeti jira. Godina Baalee aanaa Gaasaraa ganda Kolooba Gimbaa keessatti hawaasni rakkoo nageenyaatiif baanee galuu dadhabne jechuun komii nageenyaa qaama mootummaa irraa qaban Oromiyaa miidiyaa neetwoorkitti himan. Aanaa Gaasaraa ganda Kolooba Gimbaa keessatti caasaan mootummaa dargaggoota ilaalcha humnoota federaalistii qaban addabaabaayii irratti ajjeefne fakkeenya uummataa goone jechuun barbaadaa jiraachuu jiraattonni naannicha Oromiyaa miidiyaa neetwoorkitti himaniiti jiru. Godina addaa saba Oromoo Walloo aanaa Jillee Dhumuggaa irraa namoonni lakkoofsaan 40 ji'oota sadan darban dura humna addaa mootummaa naannoo Amaaraatiin ukkaanfamanii fudhatamanii turan yeroo ammaa mana hidhaa Shawaa Roobii keessatti akka argaman gabaafameeti jira. Lola humna addaa naannoo Amaaraatiin hawaasa magaalaa Xaayyee irratti banameen namoonni hedduun kan ukkaanfaman yoo ta'u isaan keessaa namoonni maqaan isaanii Ahmad Waliyyiin, Aliyyoo Muhammadii fi Amaanaa Abdallaa jedhaman mana hidhaa keessatti dararamaati jiru. Inni biroo hafee yeroo maqaan isaa adda hin baane. Guyyaan yaadannoo waggaa tokkoffaa ajjeefamuu artisti Haacaaluu Hundeessaa waxabajjii 29 bara 2021 kibxata dhufuu kabajamuuf OMN kabajaa fi jaalala artisti Haacaaluu Hundeessaa maatii isaa akkasumas qabsaa'ota Oromoo fi uummata Oromootiif qabu irraa kan ka'e guyyaa yaadannoo waggaa tokkoffaa artisti Haacaaluu Hundeessaa kabajuuf qophii xumureeti jira. Artisti Haacaaluu Hundeessaa qabsaa'aa bilisummaa mirga uummata Oromoof cunqurfamtoota Itoophiyaa yoo ta'u diinota bilisummaa uummata Oromootiin waxabajjii 29 bara 2020 magaalaa Finfinnee keessatti ajjeefame. Itoophiyaa keessatti filannoo iftoomina hin qabnee fi qaamolee hunda hin hirmaachifneen dimokiraasii fiduun hin danda'amu jedha Koongireesii Federaalistii Oromoo ibsa baasen. Filannoo marsaa ja'affaa Itoophiyaan paartilee siyaasaa Oromootiin alatti adeemsiftee guutummaa uummata Itoophiyaa bakka hin bu'u jechuun KFO'n ibsa baaseen fudhatama dhabsiiseeti jira. Gama biraatiin gamtaan Awurooppaa fi USA dabalatee hawaasni idil addunyaa haleellaa xayyaaraa Tigraay keessatti raawwatame jabeessanii balaaleffachuun tarkaanfii cimaa mootummaa Biltsiginnaa irratti akka fudhatamu gaafataati jiru. Jettiin waraanaa Itoophiyaa waxabajjii 22 haleellaa Tigraay bakka gabaa magaalaa Maqalee irraa cinatti argamtu irratti raawwataniin lubbuun namoota hedduu darbuun mirkanaa'eeti jira. Oduu keenya gaggabaaboo xumuraatiin lammiileen Itoophiyaa caalmaan Oromoo ta'an manneen hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti sarbama mirga namootaatiif saaxilamaati jiru. Humni tikaa fi qaamni nageenya mootummaa Saudi Arabiyaa lammiilee Itoophiyaa rakkoo siyaas dinagdee fi dhiittaa mirga namoomaa jalaa baqatanii biyya isaanii seenan akka bineensa adamsuun mirga baqattoota idil addunyaa cabsuun dhiibbaa raawwataati jiru. Mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin rakkoolee lammiilee isaa irratti raawwatamaa jiruuf tarkaanfii fudhatee hin qabu. Oduun gaggabaaboo ammaaf qabanne kana fakkaataa gama ogummaa kaameraa suursagaatiin kan nafaana ture Tuuji Muhammadin horaa bulaa deemanaa. Aliyyoo Muhammadii fi Amaanaa Abdallaa jedhaman mana hidhaa keessatti dararamaati jiru. Inni biroo hafee yeroo maqaan isaa adda hin baane. Guyyaan yaadannoo waggaa tokkoffaa ajjeefamuu artisti Haacaaluu Hundeessaa waxabajjii 29 bara 2021 kibxata dhufuu kabajamuuf OMN kabajaa fi jaalala artisti Haacaaluu Hundeessaa maatii isaa akkasumas qabsaa'ota Oromoo fi uummata Oromootiif qabu irraa kan ka'e guyyaa yaadannoo waggaa tokkoffaa artisti Haacaaluu Hundeessaa kabajuuf qophii xumureeti jira. Artisti Haacaaluu Hundeessaa qabsaa'aa bilisummaa mirga uummata Oromoof cunqurfamtoota Itoophiyaa yoo ta'u diinota bilisummaa uummata Oromootiin waxabajjii 29 bara 2020 magaalaa Finfinnee keessatti ajjeefame. Itoophiyaa keessatti filannoo iftoomina hin qabnee fi qaamolee hunda hin hirmaachifneen dimokiraasii fiduun hin danda'amu jedha Koongireesii Federaalistii Oromoo ibsa baasen. Filannoo marsaa ja'affaa Itoophiyaan paartilee siyaasaa Oromootiin alatti adeemsiftee guutummaa uummata Itoophiyaa bakka hin bu'u jechuun KFO'n ibsa baaseen fudhatama dhabsiiseeti jira.
Gama biraatiin gamtaan Awurooppaa fi USA dabalatee hawaasni idil addunyaa haleellaa xayyaaraa Tigraay keessatti raawwatame jabeessanii balaaleffachuun tarkaanfii cimaa mootummaa Biltsiginnaa irratti akka fudhatamu gaafataa jiru. Jeettiin waraanaa Itoophiyaa waxabajjii 22 haleellaa Tigraay bakka gabaa magaalaa Maqalee irraa cinatti argamtu irratti raawwataniin lubbuun namoota hedduu darbuun mirkanaa'ee jira. Oduu keenya gaggabaaboo xumuraatiin lammiileen Itoophiyaa caalmaan Oromoo ta'an manneen hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti sarbama mirga namootaatiif saaxilamaa jiru. Humni tikaa fi qaamni nageenya mootummaa Saudi Arabiyaa lammiilee Itoophiyaa rakkoo siyaas dinagdee fi dhiittaa mirga namoomaa jalaa baqatanii biyya isaanii seenan akka bineensa adamsuun mirga baqattoota idil addunyaa cabsuun dhiibbaa raawwataa jiru. Mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin rakkoolee lammiilee isaa irratti raawwatamaa jiruuf tarkaanfii fudhatee hin qabu. Oduun gaggabaaboo ammaaf qabannee kana fakkaataa gama ogummaa kaameraa suur-sagaatiin kan nafaana ture Tuuji Muhammadin hora bulaa deemanaa. Aliyoo Muhammadii fi Amaanaa Abdallaa jedhaman mana hidhaa keessatti dararamaa jiru. Inni biroo hafee yeroo maqaan isaa adda hin baane. Guyyaan yaadannoo waggaa tokkoffaa ajjeefamuu artisti Haacaaluu Hundeessaa waxabajjii 29 bara 2021 kibxata dhufu kabajamuuf OMN kabajaa fi jaalala artisti Haacaaluu Hundeessaa maatii isaa akkasumas qabsaa'ota Oromoo fi uummata Oromootiif qabu irraa kan ka'e guyyaa yaadannoo waggaa tokkoffaa artisti Haacaaluu Hundeessaa kabajuuf qophii xumureetii jira. Artisti Haacaaluu Hundeessaa qabsaa'aa bilisummaa mirga uummata Oromoof cunqurfamtoota Itoophiyaa yoo ta'u diinota bilisummaa uummata Oromootiin waxabajjii 29 bara 2020 magaalaa Finfinnee keessatti ajjeefame. Itoophiyaa keessatti filannoo iftoomina hin qabnee fi qaamolee hunda hin hirmaachifneen dimookiraasii fiduun hin danda'amu jedha Koongireesii Federaalistii Oromoo ibsa baasen. Filannoo marsaa jaffaa Itoophiyaan paartilee siyaasaa Oromootiin alatti adeemsiftee guutummaa uummata Itoophiyaa bakka hin bu'u jechuun KFO'n ibsa baaseen fudhatama dhabsiisee jira. Gama biraatiin gamtaan Awurooppaa fi USA dabalatee hawaasni idil addunyaa haleellaa xayyaaraa Tigraay keessatti raawwatame jabeessanii balaaleffachuun tarkaanfii cimaa mootummaa Biltsiginnaa irratti akka fudhatamu gaafataa jiru. Jeettiin waraanaa Itoophiyaa waxabajjii 22 haleellaa Tigraay bakka gabaa magaalaa Maqalee irraa cinatti argamtu irratti raawwataniin lubbuun namoota hedduu darbuun mirkanaa'ee jira. Oduu keenya gaggabaaboo xumuraatiin lammiileen Itoophiyaa caalmaan Oromoo ta'an manneen hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti sarbama mirga namootaatiif saaxilamaa jiru. Humni tikaa fi qaamni nageenya mootummaa Saudi Arabiyaa lammiilee Itoophiyaa rakkoo siyaas dinagdee fi dhiittaa mirga namoomaa jalaa baqatanii biyya isaanii seenan akka bineensa adamsuun mirga baqattoota idil addunyaa cabsuun dhiibbaa raawwataa jiru. Mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin rakkoolee lammiilee isaa irratti raawwatamaa jiruuf tarkaanfii fudhatee hin qabu. Oduun gaggabaaboo ammaaf qabannee kana fakkaataa gama ogummaa kaameraa suur-sagaatiin kan nafaana ture Tuuji Muhammadin hora bulaa deemanaa. Aliyoo Muhammadii fi Amaanaa Abdallaa jedhaman mana hidhaa keessatti dararamaa jiru. Inni biroo hafee yeroo maqaan isaa adda hin baane. Guyyaan yaadannoo waggaa tokkoffaa ajjeefamuu artisti Haacaaluu Hundeessaa waxabajjii 29 bara 2021 kibxata dhufu kabajamuuf OMN kabajaa fi jaalala artisti Haacaaluu Hundeessaa maatii isaa akkasumas qabsaa'ota Oromoo fi uummata Oromootiif qabu irraa kan ka'e guyyaa yaadannoo waggaa tokkoffaa artisti Haacaaluu Hundeessaa kabajuuf qophii xumureetii jira. Artisti Haacaaluu Hundeessaa qabsaa'aa bilisummaa mirga uummata Oromoof cunqurfamtoota Itoophiyaa yoo ta'u diinota bilisummaa uummata Oromootiin waxabajjii 29 bara 2020 magaalaa Finfinnee keessatti ajjeefame. Itoophiyaa keessatti filannoo iftoomina hin qabnee fi qaamolee hunda hin hirmaachifneen dimookiraasii fiduun hin danda'amu jedha Koongireesii Federaalistii Oromoo ibsa baasen. Filannoo marsaa jaffaa Itoophiyaan paartilee siyaasaa Oromootiin alatti adeemsiftee guutummaa uummata Itoophiyaa bakka hin bu'u jechuun KFO'n ibsa baaseen fudhatama dhabsiisee jira. Gama biraatiin gamtaan Awurooppaa fi USA dabalatee hawaasni idil addunyaa haleellaa xayyaaraa Tigraay keessatti raawwatame jabeessanii balaaleffachuun tarkaanfii cimaa mootummaa Biltsiginnaa irratti akka fudhatamu gaafataa jiru. Jeettiin waraanaa Itoophiyaa waxabajjii 22 haleellaa Tigraay bakka gabaa magaalaa Maqalee irraa cinatti argamtu irratti raawwataniin lubbuun namoota hedduu darbuun mirkanaa'ee jira.
Oduu keenya gaggabaaboo xumuraatiin lammiileen Itoophiyaa caalmaan Oromoo ta'an manneen hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti sarbama mirga namoomaatiif saaxilamaa jiru. Humni tikaa fi qaamni nageenya mootummaa Saudi Arabiyaa lammiilee Itoophiyaa rakkoo siyaas dinagdee fi dhiittaa mirga namoomaa jalaa baqatanii biyya isaanii seenan akka bineensa adamsuun mirga baqattoota idil addunyaa cabsuun dhiibbaa raawwataa jiru. Mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin rakkoolee lammiilee isaa irratti raawwatamaa jiruuf tarkaanfii fudhatee hin qabu. Oduun gaggabaaboo ammaaf qabanne kana fakkaataa gama ogummaa kaameraa suursaqaatiin kan nafaana ture Tuji Muhammadin hora bulade manam Aliyo Muhammadi fi Amana Abdallah jedhaman mana hidhaa keessatti dararamaa jiru. Inni biroo hafee yeroo maqaan isaa adda hin baane. Guyyaan yaadannoo waggaa tokkoffaa ajjeefamuu artisti Haacaaluu Hundeessaa waxabajjii 29 bara 2021 kibxata dhufu kabajamuuf OMN kabajaa fi jaalala artisti Haacaaluu Hundeessaa maatii isaa akkasumas qabsaa'ota Oromoo fi uummata Oromootiif qabu irraa kan ka'e guyyaa yaadannoo waggaa tokkoffaa artisti Haacaaluu Hundeessaa kabajuuf qophii xumureetii jira. Artisti Haacaaluu Hundeessaa qabsaa'aa bilisummaa mirga uummata Oromoof cunqurfamtoota Itoophiyaa yoo ta'u diinota bilisummaa uummata Oromootiin waxabajjii 29 bara 2020 magaalaa Finfinnee keessatti ajjeefame. Itoophiyaa keessatti filannoo iftoomina hin qabnee fi qaamolee hunda hin hirmaachifneen dimookiraasii fiduun hin danda'amu jedha Koongireesii Federaalistii Oromoo ibsa baasen. Filannoo marsaa jaffaa Itoophiyaan paartilee siyaasaa Oromootiin alatti adeemsiftee guutummaa uummata Itoophiyaa bakka hin bu'u jechuun KFO'n ibsa baaseen fudhatama dhabsiisee jira. Gama biraatiin gamtaan Awurooppaa fi USA dabalatee hawaasni idil addunyaa haleellaa xayyaaraa Tigraay keessatti raawwatame jabeessanii balaaleffachuun tarkaanfii cimaa mootummaa bilisiginnaa irratti akka fudhatamu gaafataa jiru. Jettiin waraanaa Itoophiyaa waxabajjii 22 haleellaa Tigraay bakka gabaa magaalaa Maqalee irraa cinatti argamtu irratti raawwataniin lubbuun namoota hedduu darbuun mirkanaa'ee jira. Oduu keenya gaggabaaboo xumuraatiin lammiileen Itoophiyaa caalmaan Oromoo ta'an manneen hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti sarbama mirga namoomaatiif saaxilamaa jiru. Humni tikaa fi qaamni nageenya mootummaa Saudi Arabiyaa lammiilee Itoophiyaa rakkoo siyaas dinagdee fi dhiittaa mirga namoomaa jalaa baqatanii biyya isaanii seenan akka bineensa adamsuun mirga baqattoota idil addunyaa cabsuun dhiibbaa raawwataa jiru. Mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin rakkoolee lammiilee isaa irratti raawwatamaa jiruuf tarkaanfii fudhatee hin qabu. Oduun gaggabaaboo ammaaf qabanne kana fakkaataa gama ogummaa kaameraa suursaqaatiin kan nafaana ture Tuji Muhammadin hora bulade manam.